dhaggeeffadhu yoo badii siisan yoo badii siisan isin fudhattee isin fudhattee sabboona amma ati alhamtuun jee maqaa kiyya guumee gameen isheen na goote akkana kana ettee maal jechuu ettee maaliif tirika jala ibsuu feete ati maaliif akkas jetta mee amma wanni akkas jeef na dhage wanni akkas jeef maakiin sirra ibsatti aanuu turte dur ibsaa fi maakiin wanta gastii isaa keessaa gastii maakii keessaa hin hafu guyyuutu ibsaan hangaanan argetti so waan kana dhugaadha siitutti naqe mucaa kan duraan nagee walii qaban itti naydeemi akkuma jettee sanitti keessaan waliin itti seentarree barjoolleen tun osoo waliin nagee qabanii guyyaa kan no ana abalu jetteeti nama afur maqaa lakkooytee nuti hanga kanatti yoo isii alaan galchine nuti akka namni harargeen bakka isin buufatteetti loluu jirtan nuti hararguma tana sakka akkam namee qooy hararguma tana gutatti sanyii wal nyaatan gutatti wal nyaatan billa alee karubiisa ana jantaa keessa nagafin obboleessa kiyya kabajaan sii qaba jantaa keessa nayitee nama gasti ol be'uun takkana kaneettee muciyyoo dhiisaa inni bahaa Mijiyoo dhiisime waa'ee mijiyoo dhiise amma alaal bareedu ginsin jeeti siitutti nageetti maayikii fi jaalibsaan geessi takkara hojii turaniyetti amma dura anaa fi maayikiin geessi takkara hojii turre amma dura an takkaas na gargasiiti hojii turre takkaas na garre ani durirraa faakkaawutii amma farraa qabdu kana qabattee tun mucoo kana uffamachuu turte viidiyoo teessanii argan durirraa maaliif hin baasne maal kana goonechuu malee an takkaasii gaasii maatii irra seenuu si nagare mucaa kana kaseenuu siitutti nagee akkanatti if beekee jalaa deebi'uun saatu waan bareedaadha jaalibsaa if dhagee jalaa deebi jechuu hiyyaani malee ani jalaa deebuu hundi akka isa karam jalaa deebuu eessa wajjaanee wal jalaa dachaane kun bakka gammachuun mucayyoon dhiiran taane dubartiita shaahay akka maastikaa guyyuu irra raatanii maatii amma mijiyoo amma jaalibsaan kun amma qoyaate amma fakkeenyaaf laale bareedu waan tana dabaase siitutti nageetti akkamittiin itti naqe maatii sababa xiqqaa takka fiddanii waan mijoon hin qabneen sababa dhiisime siitutti nageetti tokko fardi bareedu waan kana alaafiin ana eessala bakka bu'aan harargee guutuu anaatu isaan bobbaasaa itti afaan keetinati siitutti nageetti bara amma bakka tana jaalibsaan isa jira akkamitti itti seena naatu si nage jaalibsaati akkamitti sababa hojii lafa kayaqa sababni atitti nayid anaatu ijoollee tan hoggaleettana anaatu hoggane ibsaa yeroo hedduu giseen akkumaati hojii wanta qaban lijunnati wanni isaanii hedduu bareedaadha so ati anaatu harargee hoggana an harargee bakka na buufatee nu hangee abaluu kuni kontirool godhuu qabneetteeti deemuu turte luka inni seega takka qabate hirriibaa ol koomaa deebisee caayaa dandaa godhata ati dhuftu boontee zannattee suufafattee dhiisee arrabsite billaa alee qobboleeyyan kiyya rabbi sodaadha abbi sodaadha itti qillaa soomannees deebi'ee jira nama dhiiraa namni nirraa jira amma keeteettu kun furmaata mii muciyyoo tana rakkanii maaltu furmaata amma fakkeenya bareedu maaltu irraati kan arrabsaa oolanii maaltu malee namni homfii nyaatu gaafa kan jaatu dubbachaa jirtu kuni furmaata fi kanaa kan hin beekuudhaan ati nuufi maayikin siif maali mee maakin obboleettii fi intala dhalaa ati nuufi maayikin siif ayyee nuti hoo isinilleen obboleeyyan isaa baala bee obboleeyyan walitti dhageenya guddaan keessan oggaa dhufee gattaayee ta'e ayyee tani guyyaa kan gabbaatan maakii mee nutumaa walirraa anaati yaadaaliftaa keenya nutumaa walirraa nahaa yaa sabboonaa mee bareedu ta'e irraa dhiisaa wanni kun waan tokko sitti madaqifadhu dhage maaliif maaltu gochuu jirra naasii wajji haasa'u jira waa'ee maayikii haasa'u hin jedhu kun arraba amaa ettee ati cina arrabsite si gala waan hin tiiktook irraa galee si fakkaateemi waan hin tiiktook irraa deeme si fakkaatee mara tiiktook irraa galee jira maarreedha jetti barteesse garee keessatti والله بالله غري غيساك تيك توك را غلي جرا ماريدا ميريودا فيسبوك اندو فكر نانجا بلوكين غودي سغالي انت تك تكان بريجي تك تكان سغالي ابا بيتي وجينا سي ابا بيتي وجين
Nabira dhufti sagaleen ta'e. Sokonti sanitti odoo oolteen bulle sagaleen ta'e nabira dhufti siigalee. Akkumatti waraana alaa qabdu mana keessaa waraana sibiraa qaba. Mana keessaa waraana sibiraa qaban siigalee. Kaganama galgala bobbaasee si galchu sanu waraana kiyya akka ta'e beeki. Waan ati itti ooltu waan ati itti bultu tokko tokkoon dhufee kanaa himu beeki. Siigalee takka takkaan dhufee kanaa himu beeki obboleetti. Siigalaami ajjuusitti ajjuusa naman taane hoolitti siigalee. Sagalee ibsaa si dhageessisa wallaahi garuu hincitiidhaan baasu jeeti maleen siigalee. Sagalee ibsaadhaa takka takkaan si dhageessisa wallaahi garuu immoo hincitii namaa baasuun gaarii miti jeeti siigalee. Waan namaa baasuun gaarii miti jedheeti. Mee obsi sagalee inni naa qabeetan ni ilaala. Si jiraata. Maallaqa nyaadame maallaqa akkasuma ta'e jettee iyyiti dhiyoon tana. Maallaqa maaltu nyaadame sadaqaa barbaadaati. Sadaqaa barbaadaa maallaqa nyaadameetiin jira maallaqa naafannaa akka jettuuf gartee sadaqaa barbaadaa fi maallaqa na nyaadame biyya galuu barbaaddi bar maallaqa barbaaddi bar biyya galuu barbaaddi. Siigalee maallaqa barbaadaa jirti jechuudha. Gargaarsa barbaadaa jirti. Siigalaami dhaggeeffadhu mee asalii kana laallaa jechuudha. Gadi hin dhaamtu wanti. Gadi hin dhaamtu yaa akhi sagalee hidhee gurbaa sagalee ni hidhee sagalee dhaagaa ni hidhee wallaahi billaa sagaleen gad dhaamu gidi. Bareedu teenya dhiisee bara deem firraa rafi ma dhiiseetiin jira. Wallaahi billaa kamte na joonta naa wajji. Dem firraa rafi bareedu teenya dalagatti jiraatee dem dalagat. Shokola deeme. Garuu na rabsin jiin ijoollee tana fittin tuttuqin jiin ijoollee tana nuttilleen tuttuqin jiiritti meetilleen. Ijoollee tana nuttun tuttuqinii ijoolleen maraattuu fayyaan qabdu jiin. Seegalee miidiyaa kanarra nun dhiiftu nutti tuqinii jiin. Iseen jiraayyee. Isiis nurraa dhoorke immoo. Isiis akka nun tuuyne nurraa dhoorke dhageesse. Isiinis akka maqaa nun dhoyi. Hin dandeessu silaa isiin nurraa dhoorkuudhaan hin beeka. Akka isiin nurraa dhoorkuu hin dandeenye hin beeka garuu ati sababa kee dhiifne rakkoon qabu dhiise. Rafiitti suuraa deeme dalagadhu. Akkuma nu wajjin nu dhalooytanii nu qabdan kana silaa isillee qabdanii bareeda wallaahi. Abo gurba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namni namumatti dubbachuu danda'utti dubbataa si dubbatan malee si dubbachuu hin danda'ani. Ati wanta namaan deemne koyi maaliif rakkatta tanaa wajjin suuraa kaasee mani waaluun. Suuraa kaasee. Akkaan isii wajji waraabamu fedhu. Suuraa kaasa kawai. Akkaan isii wajji anammaa jantume bakko. Bui gaddeeme wasalaatta. Suuraa sii kaasee na wajji haasaa kawai. Aboo haasee akkatti suuraa sii malee naasoitu suuraan tasiitii miti bara. Hin fedhu gaa kalaas jibbee jira kalaas. Isin nu jibbitee jibbee jira kalaas. Suuraan tajoollee tasiitii miti. Yaa fi gurbaan kun yoo. Amma wanni hin ga'u. Dhaggeeffadhu. Habibi. Nama mujiyyoon kuttee jirti dhiise firraa miskiina jireerraan dhiqatini wallaahi dhiisi kana hingee koomantiin si arrabsite si arrabsu waatte faayidaa siif hin qabu wallaahi maaliif jennaan kun akkuma amma bareedduu siin jettu sanii. Ana arrabsitee silaa na dhiifteen tokko bara arrabsitee bari arraba na arrabsitee bar garaa na waaddee na bilooktee bara.
Silaanin deebisaa fi maanillee arraba. Arraba na arrabsitee garaa na waaddee biloog na goote bara. Amma laal amma bareedduu akka hedduu laal amma laal bareedduu makki ati hedda kun sirriidha. Maal jettee si? Ibsaa fi sabbuunaa kana ijoolluma seete isaati. Si maal jettee ma? Agarree waan marreeffama si. Laal ibsaa gartee sabbuunaan itti sinaqee amma ta'u badeetti maali ta'u badaniin tuffadde. Yeroo xiqqisho laal amma yeroo xiqqisho namni laal amma isii fi yaadechaa isii yaadu jirti. Bari irra guddaan akka namti arrabsinu fedhan ni beekta jaalibsa wallahi. Akka nuti arrabsinu akka nuti xiqqeessinu barbaadan. Amma akkana jechuun maal jechuu sila fakkeenyaaf. Sabbuunaa fi ibsaa bar maayikii walitti hin finne maayikii jecha yookaan saayibummaa yookaan maayikii qofa irratti himi bar. Ajandaa dhufe hunda nuti akkaatatti oofnu beena. Garuu hin tuffannee siin jenne. Habiibti. Waan hin jirre haasa'uun gaarii miti jechuufi malee akkasitti nu hubatin. Ati nagaya barbaannaan amalli kana sirraan eegamu. Silattuu bar giiftii jala teessanii warri Ameerikaa kun jala teessanii giiftii kennuufi malee namni maqaa keessanis hin beeku hin jiru. Rakkatina hin boo'ina. Dhageessee? Tobbachuun nuti dilii hin qabnu maal tobbatu? Nama badii qabu badii itti himaa turre duraaneesi. Miidiyaa kanarratti nu qofaatutu nama wajjin wal lola. Namni biraa yoo hudduu isin garagalchee aamin jettanii dhiiraa dhalaan keessan geestii namaatirra hogguu ol baatan muutii irraa isaa 24 hin kaatanii bar. Akka keenya sanitti haa gabroomanii hin jeenaan nuti akkasii miti. Akkasitti hubadhaa jiran. Ol kanne giiftii kun aslii fi maayikii jala teessee ol guraa otu san ol kanne takkee maal eenyu aleele bareeddu aleeleeti maal. Kanne asitti. Ni maraatee asii kan nuti hootis. Akkaawuntii irra cufamaa mana keenyatti giiftii kan inni. Ati suuraa siin irraa kaasa kaasee? Hin cufaa ifte suuraa si. Boo. Suuraa siin irraa cufe normaala haasoo habiibi nuti normaala haasoo akkanatti kuno. Waan bakka ammaa isaan jiran tana bira dabarre jira habiibi. Dhageesse? Bakka isaan amma jiran tana bira dabarre. Nama jalaa baa gabrummaa nama sammu amma Ameerikaa amma nuti Ameerikaa fadhainee akkana sammuun gabrumuun tun akkamiin laalta jaalabsaa fi Ameerikaa dhayite. Warri Ameerikaadhaa guutuus gabrummaadhaan. Sababni irrinni isaanii kun maali? Rakkoon isaanii khalaas kaa isaan nama tokko kanuma namni kun amma naafati bar namni kun tokko nu laalaan isaan gabroomsine bar. Maa kumni tokko no jala amma bareedu namni maanotu ishee garte. Gisee hunda laayifii dhufnee kaa dalagaa dhabnee laal yoo dalagaa dhabnee gisee hunda laayifii tana gubbaa teenye gisee hundi ganamaas galgalaas guyyaas halkanis laayifii gubbaa teenye khalaas nuti nama beekamtii qabu injiinara irra eebbifamne doktora khalaas qalbii ijoollee warra Ameerikaa tana mataa isaanii khalaas boojine jechuudha akkasi doktora jedhan isaan nama gisee hunda laayifii dhufu halkanis guyyaas dhufnee sadaqaa qoranne doktora nuti. Ya maaliif jennaani laal ammaan akka ammaan sitti dubbachuun hin danda'a laal yeroo hunda wanni miidiyaa kanarra jiranii beektaa jaalibsaan amma sitti dubbachuun hin danda'a nama biraatti illee dubbachuun hin danda'a. Garuu sitti dubbachaa nama si quban qabneef dhimmamuun kun maaliif nama si taargeeta keessaa hoo amma maayikii nuti yoo feene wajjin walii gallee deemuu dandeenya akka feenettu hundi jechuudha. Miskiinni nama jala deemu kan giiftii namaaf kennu kan namni takkaa isaafatti lakkaayyoo waa ol kenne malee namni maqaa isaan beekne kuni maaliif rakkata? Feemasa hedduutti rakkachuun maaliif barbaachisa? Ayaan feemas jaalibsaan feemas maayikiin feemas feemasallee kasade kaan hin bulle nuti isaanirra jira dalagannee bullo. Kanaafi waan hin dandeenyetti rarra'inaa nuti yoo barbaanne akka barbaannetti miidiyaa kana isin iyyisiisuu dandeenya. Beekaati ni jiraame. Ogguun nuti isin kusanne adabadha adda washaawwash. Mee namni dibbi toro namni danuun kun geessee keessa maa tattaaqoo maal haasaa wayaasi?
Bon, namni tartiibaan qabu gasii keessa lafeetiin muraarii isa waliin galchine guddaa banani. Muraarii isa guddaa banani. Tokko ol galchee namni bara fayyaan qabu bara mataa dhukkoo adiigaatti kee bara guutuu isaanii diinitti kee ramadaanii dhufeemi. Ramadan Karim ya Shaba ya Jama. Ramadan biya kabo bani. Sabona. صباح الخير يا حبيبي يا كمي. صباح النور. اهلا تفضل يا حبيبي قلبي كم جرت انا يا فوزي ارجع من صباح النور نانجي حبيبي انا ما اكثر من افان نمات انت بتني تيوس تبال كم جگہ سيمتي فهم بجده میں سيمتي سبونا سيمتي سيمتي مالي مال Abang sama Nur ama kami sih tahu itu apa? ابو افان اورومو تم بيتو اتي مكان بلجي تيمه جلجري مالي سبونا مال تو بدي نغو ما في Nama makasih ya badan. وان بني لگی واي خولي يوم يوم اتون oleh ما جتے خولي نيرو eh يوم يوم تخولي سلا ulen